araarriif jaalalli waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isinaa qaqqabu. Akkam jirtu maatii waaqayyoo? Waaqayyoof galannaa ta'u. Nagaa kan nuuf kenne, fayyaa kan nuuf kenne, yeroo kana sa'aatii kana daqiiqaa kana qilleensa bareedaa akkasii kana kan nuuf kenne waaqayyoodha. Namas miti, eenyus miti. Qilleensi kun, aduun kun harka namaatu jira ta'e yoona kana namoota muraasa harkatti galteet aduun baay'ee rakkanna turre. Waaqayyo inni wal qixa nuuf kenne qilleensa kana. Waaqayyo inni wal qixa nuuf kenne aduu kana, yeroo kana maqaan isaa eebbifamu hin jedha. Ammallee dabalee daddabalee bakka jirtan hundumaatti nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu hin jedha maqaa gooftaatiin. Nagaa koo isiniifan kenna, nagaa koo isiniifan kenna. Nagaan ani isiniif kennu biyyi lafaa akka kennutti miti jedheera gooftaan waan ta'eetiif. Nagaan waaqayyoo inni irra darbaa, inni irra dhangala'aan sun bakka jirtan hundumaatti, mana jirtan hundumaatti, maatii keessa wajjiniin isiniif haa baay'atu hin jedha. Amma kanaaf yaa obboloota koo viidiyoo haaraa babbareedaa isiniif qabadheen dhufeerra. Viidiyoon kun sirba miti, viidiyoon kun diraamaas miti, viidiyoon kun waa biraati yookiin seenaas miti. Sagalee waaqayyoo isa nama fayyisu isiniif qabadheen dhufeen jira jechuudha. Sagaleen waaqayyoo fayyina namaaf kenna. Sagaleen waaqayyoo jireenya namaaf kenna. Sagaleen waaqayyoo nama bohaarsa. Bakka jirtanitti, mana jirtanitti, bakka ciistanitti nagaa isiniif kenna. Nagaan waaqayyoo sagalee kana keessaan darbee isiniif haa dhufu mana keessan hin jedha. Kan isinirraa eegamu ergicha kana fudhachuuf, lapheetti fudhachuudhaaf sabiskiraayib gootanii maatii yuutuubii keenya kana international gospel YouTube preaching kan jedhu kana akka taatan ta'uudha. Warrumti har'a viidiyoo kana argitan immoo sabiskiraayib kan hin goone yoo jiraattan sabiskiraayib gootanii gara fuulduraatti sagalee kana akka dhaggeeffattaniif. Sagalee kana sabiskiraayib gochuun kaffaltii hin qabu. Sabiskiraayib gochuun waan nama gaafatu hin jiru. Sekendii tokkoo fi quba keessanitti buuftanii mallattoo bilbilaa sanarratti cuqaastanii sabiskiraayib yoo gootanii guyyaa guyyaatti sagaleen siniif dhufu yookiin immoo viidiyoo haaraa nuti gadhiifnu kun siniif dhufa waan ta'eetiif ittiin dhaggeeffattu. Ittiin dhaggeeffachuun immoo jireenyatti nama gasha. Sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuun nama fayyisa. Sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuun immoo ogummaa namaaf kenna. Ogummaa biyyi lafaa namaaf hin laanne, ogummaa biyyi lafaa namaa kennuu hin dandeenye, nama barsiisuu hin dandeenye namaaf kenna waan ta'eetiif sabiskiraayib gootanii maatii akka nuuf taataniin maqaa gooftaatiin sinan gaafadhaa. Kanaatiifuu ergaawwan gaggabaaboo isiniif kennina. Ergaa kana keessatti kan nuti isiniif laannu ergaa lallabaa wangeela keessaa isiniif laanna. Ergaan lallabaa kutaalee adda addaa qaba. Seenaa gootota amantii durii wangeela keessa kan jiran, seenaa raajotaa, akkasumas immoo seenaa abbootii sabni Israa'el akkamittiin waaqayyo wajjin jiraachaa akka isaan turan. Isa kanallee lafa duwwaa keessa akkamittiin akka isaan lafa onaa keessa deemanii akka isaan darban, baay'een lafa onaatti hafani, muraasni immoo lafa onaa sana keessa darbaniitu biyya waaqayyo isaan abdachiise sanatti galani. Kanaafuu har'a bara dhumaarra warra jirru unuuf gocha akkasii kun sabni Israa'el keessa ture sun, gammoojjii keessa ni deemaa ture sun anaaf isiniif immoo hiika maalii kenna kan jedhullee bal'inaan barachaa deemna. Sagalee waaqayyo namatti tolu kana dhaggeeffatanii hin quufamne, dhaggeeffatanii hin nuffamne kana dhaggeeffannee ittiin waaqayyoo fayyinaaf akka of qopheessinuutii fi maarree ofaa qopheessinu. Gooftaan isin wajjin haa ta'u. Sabiskiraayib godhaan jedha ammasii. Waaqayyoon sagalee waaqayyo waliin dhaggeeffanna satti aanu jechuudha. Galatooma.